Ganama nyaadhutti amma si nyaadhu jette. Ishee maaltu ta'a? Ani nan gala bakka kunkuu bokkee nama dhuftee naafatu ani nan gala bakka. Nan gala? Ate amma anaaf moo ofii keetiif? Anisumaa fuudhan maaliif maamii wallottu maali? Atis galgala bu'aa bultee si argeeraan galgala. Maal taariyyoon bayani koo amma sirratutti malee booda akkatti ittiin fufu bariin sirrata. Meeti? Bishaan fidi kottu ni. Kottu bishaan fiditti misaa nyaata. Gadhu kottu. Arkani kattu? Maali? Eka arkani kattu? Meeti? Maal ta'e? Anu barbaadu nyaadhu. Ganama sin diddee bara maanni rakkinni keessa dhukkubamu? Lakkee sanni si arrabsaa buleenii aaree maaf si arrabsaa eegdii maalifeetii si arra walloluu wada jammartaan seenisi atis bu'aa bultee barbaadu bakka. Mara ko gabarayyoon hin lole. Anni koo abbaa kee miti beektamni. Akka abbaa kee hin taane beektamni. Kanaafuu durmoo waanuma jirudha baree anu sitti himne. Durumayyuu suutaa ittiin namalee suutaa dhiisaa deemu malee na loluu ilma na lolaa. Na loluu danda'a. Loluu bichaan fi na reebuu danda'a. Ati garuu ittiin qabamiini hamma sirratutti hamma maayii dhuftutti siin jedheera gaafa darbes yeroo inni na lolu. Amma kanaaf yeroo kan ganama nyaadhu jette. Ganama nyaadhutti amma si nyaadhu jette. Ishee maaltu ta'a? Ani nan gala bakka kunkuu bokkee nama dhuftee naafatu ani nan gala bakka. Nan gala? Ate amma anaaf moo ofii keetiif? Anisumaa fuudhan maaliif maamii wallottu maali? Atis galgala bu'aa bultee si argeeraan galgala. Maal taariyyoon bayani koo amma sirratutti malee booda akkatti ittiin fufu bariin sirrata. Waan hundumtuu sirrata bara. Amma balleessaan nanadha. Duraan balleessi beekta. Dura yeroo jiraa faana jiraatti heerumuu itti himuun qaban ture. Kanaafiyyuu ani immoo ittiin himne kana hundasaa. Kana dhannamanni kanaaf inni kan yeroo hundumaa midhaan siin nyaadhu yeroo hundumaa siin naagalu na lolu yeroo hundumaa kan aaru kanaafidha. Si galeera. Amma immoo midhaan nyaadhuu fi rakkoon qabu waan hundumtuu hin sirrata. Ani nyaadhu waan akkasumatti hin galaa ani bokkee nama Ishi amma warri amma galtutti immoo midhaan nyaachuu qabda. Midhaan nyaatu taanaan si dhukkuba bara. Si dhukkuba meeti. Amma ati akkas yeroo taatullee amma dabaltee anis immoo na dhiphista. Itti dabaltee anallee na dhiphisaa jechuudha. Kan amma jira afaan walitti buunee dhiphannurra gaafa dhuftee ana laaltee dhufte malee beekta. Hin beektumti eenyumayyuu ijoollees hin beektu jiraas hin beektu. Kanaafiyyuu ammas immoo ana laaltee dhiisuu qabda. Yoo inni na loles yoo inni maal jedhes aaruun qabdu ati dhiphachuun qabdu. Si galeera. Kanaafiyyuu hamma gaafa sirratutti hamma waan hundumtu sirreeffamutti ati obsi. Dhuguma sitti dhaga'amuu danda'a. Xinnoo ishii guddatteetta waan ta'eef. Waa yaaduu dandeessa waan ta'eef waan badaa waan hamaa adda baastee beekta waan ta'eef lolas beekta waan ta'eef tolas beekta waan ta'eef sitti dhaga'amuu danda'a. Ati akkanaafi akka kakuu fa'aa miti. Kakuun iyyuu beekti amma lolaa beekti kakuun haasaati. Kanaafuu ammati midhaan nyaadhu dursa waan hundumaa dhiisiti. Midhaan yoo nyaatte malee isuma galtu akkamitti galta reefu midhaan nyaattu taana si dhukkuba. Akkasumatti hin galanii yeroo bishaan barbaada akkasumatti hin galanii. Biyyatti deemtee galta? Dura asitti asin taa'an barbaadu hin jenne? Jedheera garuu dursa akkatti jiraachaa ture amma naan wal lolaa
lola kana jibbite jechuudha. Shama gana nuni ko amma kasti wallola nafna bar. Gana immaayini dhufti. Gana waan tokko dubbatame ani illee jira dhiifama nan gaafadha waan hundumtuu kan isa dhokatee fi isa booda hin araaramne. Isa booda ni of amansiisaa dhufa hin dhiisa. Amma fakkeenyaaf namni yeroo fakkeenyaaf waan tokko jalaa badu suuta irraanfachaa deemamti suuta dhiisaa deemamti. Kanaafuu innis akkasuma dhareef dhagaa waan ta'eef suuta sammuusaa fudhachaa deema suuta dhiisaa deema. Yeroo namni itti dubbatus maanis uffee obboloonni kos dhufanii itti dubbatanii amansiisanis immoo dhiisa bakka dhiisaa deema. Malee akkanumatti hamma dhumaatti itti fufamti bara. Akkuma akka har'aa kaleessaatti nyaachuu didee anas na lolee maal jedhu akkasitti itti fufamti bara. Sigalee. Kanaafuu ammaati waan kana hundumaa dhiisitti midhaan nyaata. Isheen akkattuu nufti yeroo sana ishee waan hundumaayyuu dubbatti isa booda midhaan nyaadhatti waan akkanaa dhiisi. Amma kaatee amma akkamitti galta? Hagaboo akkamitti galta? Beelaa akkamitti galta? Hindee asuuftee immoo qubsattee galta. Duraas as taa'u barbaaddee rakkoon qabu jira amansiisnaa jiraatti dubbanna maayyuu hin gadi dawwaleeraaf jiraatti nan hima naan gorsasii nan amansiisasii. Mucaan immoo haadha yeroo dheeraa haadha yaaddeetti obbolaayyuu hin qabdu obbolaashiyyuu argitee hin beektu. Mucaan kun yoo akkanatti guddatte borii haadhallee hin beektu abbaallee hin beektu obbolaallee dhabdee qofaa guddatti qofaa taati. Yeroo ogeessee guddatte namni ishee barbaachisullee nama dhabdi. Nama malee guddatti. Kanaafuu akkuma ta'etti sittuu waan hundumaa immoo gorsi ati suutatti maa deemii akka waan akkasii lola ta'us akka dubbii ta'us itti minaa jettee hin gadda bilbilaan haasofne. Garuu ati amma kana isanii galgala akkasii wallallee ani eeggoo amma bo'uun qaba bara. Ani amma mana keessatti miti miidiyaa irratti bo'aan jira bara. Mana keessaa taati. Mul'iseeyyuu namatti mul'iseeyyuu bo'aan jira maaliif amma wanti kun sirrattu tan baay'ee na dhibbadhe waan ta'eef. Amma tasgabbaa'ee nagaan bu'ee akka duriitti jiraachuu eegallutti dhuguma nama dhibbisa. Miti waan amma kana ga'u miti waan xinnoo ishee osoo nama jalaa badde nama dhibbisu. Kanaafuu amma dhaqitee harka kee dhiqadhuutii nyaata nyaata. Laaqana nyaanna silas hin diddee yaa annisuma kana aartee sitti dhaga'ameetu jedhee si dhibbisuu dhiise amma garuu dirqama laaqana nyaachuu kee akka dhiqadhu. Meeti ka'ee akka dhiqadhu kootu. Akkam ta'uu barbaadde reeyyuu. Amma kaatee amma deemtee galuu barbaadde. Amma saammaa. Borganama nan deema. Ishama borganamaatti immoo nyaadhu borganama haa dhuftu maal namatti himaa. Nufti boraa dhuftuuti dhuftee si hafuutu hin deemta rakkoon qabu. Midhaan garuu nyaadhu midhaan malee akkamitti ati mana keessa teessee yoo laata akkas taatu nunis midhaan dhiisnee teenya kaa hunduma keenya miidhamna olfaa. Namni midhaan yoo dhiise dhukkubsata miti hin dadhaba miti. Hundi keenya olfaanaa dadhabnu hundi keenya olfaanaa dhukkubsannuure. Midhaan maal si godhe qo'e namni yeroo du'u nama awwaalee galee nyaata miti nyaatu nagarre baadiyyaatti nyaatutte nagarre. Dhufanii buna dhuganii mulluu nyaatanii biddeen si nyaatu miti nama kan fakkaatu awwaalanii dhufaniiyyuu hin nyaatu bara midhaan. Garuu kun immoo loladha wanti ta'e hin jiru wanti cabe wanti bade hin jiru bakka walumatti wal lolaa irraa amma sirratutti immoo ilmoo wal lolama aade rakkoon qabu waan jiru amma tasgabbaa'utti namni wal lola. Midhaan garuu inni iyyuu nyaata bara ala malee akkanatti jiraata miti bara nyaata ala hunda isaa nyaatu malee akkamtu hojjeta seedamma kan. Kanaafuu ati ka'itee amma wanti
Amma kana midhaan nama dhiisisu hin jiru harka dhiqadhu kottu. Meetii na dhaga'i ka harka dhiqadhu kottu hin jedhe bar. Suruma nyaattu. Ishi dhaqee si fidu bishaan. Shakam taare bakka hundum hundi keenya iyyuu nyaannu qaba. Fatteef maasii taa'imtuu haala isaa hamma bor uftutti jechuudha. Bor akka isheen uftu isheerra dhaggeeffadhutti hamma boritti garuu midhaan nyaachuu qabda. Kanaan ta'u taanaan immoo ishee waan tokko taata barasitti hundee dandeessee deemtee hin galtu bara. Hunda'u way yaa rabbii maal jetti mucaanii kan caalu fidaarti isheen isaan kootii caala iyyuu hundee midhaan maal si godhe? Midhaan maal si godhe? Midhaan faana kanatti lola qabdu.